Ashama akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu amma nu gahee qabna. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti humnoonni finxaalayyaa Amaaraa namoota 31 bakka tokkotti rashanuun dhagahame. Jiraattonni waymannee fi yaada kennan akka jedhanitti ganama kana imaltoonni sirna awwaalchaa namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamanii irratti argamuuf hangar guuteetii gara giddaa ayyaanaatti imalaa turan bakka Dichoo jedhamutti humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin ajjeefamanii jiru. Namoota jimlaan ajjeefaman 31 cinaches namoonni 10 madaanii hospitaala jiraachuun dhagahamee jira. Isaan achi buuteen isaanii dhabames hedduu ta'uu himu jiraattonni. Godina Wallagga Bahaa magaalaa hangar guutee irraan sinii bilbilaa jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidhaa fi guyyaa kaleessaa kamisa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa tokko magaalaa giddaa ayyaanaa keessaatti shorrokee kan ba'e daandii irratti konkolaachisaa tokko erga ajjeesee tokko madeessee daandii maqabatee akkuma deemeenii abbaa warraa tokko haadha manaa ilma isaanii haadha manaa obboleetti isaanii maatii nama 4 bakka tokkotti galaafatee kellaa kiramurra erga ga'ee booddee milishaa kiramuudhaanii lakkii raayyaa ittisa biyyaati jedhee uffata raayyaa ittisa biyyaa kana erga uffatee isaaniin dagachiisee milishaa tokkodhaa fi nama nagaa tokko cinatti ajjeesee achumaan shorrokee badee guyyaa irraa immoo konkolaataanii ummata magaalaa hangar guutee irraati gara giddaa ayyaanaatti deemaa ture. Konkolaataa kana keessa namoota 42 hanga 43 kan ta'an keessaati bakka Dichoo jedhamu godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa bakka Dichoo jedhamutti ture. Taateen kun kan raawwatame. Taatee kanaanis namoota nagaa yookaan immoo namoota awwaalcha guyyaa kaleessaa konkolaachisaa du'eennaan konkolaachisaa kana awwaaluudhaaf gara sana imalaa turanidha. Namoota 31 bakka tokkottidha kan galaafatamanii. Namoonni 31 kana keessaati namoonni 31 kan galaafataman kuni magaalaa hangar guuteedhaa fi Naqamteerraa kan ka'anii garas deemaa turanidha. Garuu konkolaataan kan ba'e mannaariyaa hangar guutee keessa kan buufata konkolaataa magaalaa hangar guutee keessaati. Achumaan darbee namoonni 4 namoota 10 amma nama 12 warreen ta'an harka miila akkasumas warreen kaan bosona giddaa ayyaanaa yookaan gaara Dichoo jedhamu sana keessattidha kan isaanii baqatanii jiranii. Taatee kan ammaatti bulchiisni magaalaa hangar guutees ta'ee bulchiisni aanaa giddaa ayyaanaa kan gabaase tokkollee hin jiru. Magaalicha keessattis yeroo ammaa kana hiriirri gaggeeffamaati kan jiru magaalaa giddaa ayyaanaa keessatti. Humni koomaandoo yookaan raayyaan ittisa biyyaas yeroo ammaa kana dhukaasaa naannessee magaalaa cina kara qoqqoffee akkasumas kara calleerraa baasa kan banaa jirudha kan hin jiru. Uummanni jinosaayidii irra gaggeeffame kana balaaleffannaadha kan inni ba'e. Uummata nagaa harkarra waan jiru achumaan dabalatee guyyaa har'aa kana reeffi namoota du'an kana ambulaansiidhaan gara giddaa ayyaanaatti guuramaa jira. Madoonis namoonni bosonatti baqatanis amma adda hin baafamne lubbuun jiruuf lubbuun hin jirre. Walumaa galatti namoonni 31 guyyaa har'aa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa bakka Dichoo gaara Dichoo jedhamutti nu jalaa boqotaniiru jenna. Oromiyaan Miidiyaa Neetwoorkii sagalee uummataatiin jaallannaa hin kabajnaa. Sababni isaas waa'ee uummataa nagaa misoomaa fi jaalala dimokiraasii walqixxummaa sabaaf sablammootaa yeroo hundaa kan gabaasudha. Akkasumallee sagalee akka nu taatan uummata Wallagga Bahaa cunqurfamaa jirra dhumaa jirra. Mootummaan qaqqabaa hin jiru. Uummanni Oromoo akka nu qaqqabu bahaa kibba kaabaa fi lixarraati akka nu qaqqabu. Nuti ilmaan tokkodha. Hirreen keenya laafeera. Humni keenya laafeera. Uummanni cina Oromoo goree gara Oromiyaa Wallagga Bahaa fi akkasumas lixa Horroo Guduruu Wallaggaaf akka nu qaqqabu jenna. Humni faannoo daangaa ce'ee dhufeera. Kuna guyyaa irra akkana taanee jirra. Boru wanta taanu hin beeknu. Kanaaf isiniif bilbilee jechuu keenyadha.